Ka'umsi qabsoo uummata Oromoo kun jaarraa tokko oliif tureera. Sababni isaa ka'umsi isaa maali? Oromoon maaliif qabsaa'ee an jedhu kanarraa osoo kaane. Qabsoon uummata Oromoo akkuma tikaaste jaarraa tokko olfatee jira. Qabsoon kun bakka tokkotti jalqabee naannoo tokkotti jalqabee achumatti kan dhaabbate miti. Gaaffilee hunda tarreessanii kaasuun mijataa waan hin taaneef ijoo qabu bakka sadiitti qoodnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa gaaffii dinagdeeti. Uummanni kun abbaan lafummaa isaa mirkanaa'ee humna isaatiin hojjetee galtee garaagaraa itti ida'uudhaan jijjiiramuu, maatii isaa jijjiiruu, naannoo isaa jijjiiruu, biyya isaa jijjiiruu barbaada. Waa'een lafaa dubbii ijoo ture. Lafa duwwaa osoo hin taane lafa sanarratti immoo hojjetee qotatee waan buufate oomisha argate guutummaatti fayyadamuu hin danda'u. Namoonni ta'anii irraa qooddatan turan. Humni isaa kan isaa miti, lafti isaa kan isaa miti. Lafa koo humna koo naa deebisaadha qabsoon ijoo ni jalqaba. Inni lammaffaa gaaffii sabummaati. Gaaffii sabummaa gaafa jennu of keetti afaan qabata, aadaa qabata, eenyummaa qabata. Sabummaani waan of keessatti hammatu hunda qabate jechuudha. Afaan gaafa jennu aadaa, eenyummaa, safuu, jaarsa kabajuu, hangafa kabajuu, uumama kabajuu, uumaa kabajuu, wanta akkasii of keessatti hammatee eenyummaa Oromummaa. Kanaaf waa'een afaanii jira, waa'een aadaa jira, aadaa keessa waan baay'ee keessatti mul'achuu danda'a, waa'een eenyummaa jira. Kun gaaffii lammaffaati. Gaaffiin sadaffaa gaaffii dimokiraasiiti. Akkuma beekamu uummanni kun bara dheeraatiif sirna uummatee, uummata hirmaachisee, aangoo qooddatee, aangoo yeroodhaan daangessee uummata bulaa turedha. Sirna dimokiraasii alatti adeemsi mootummoonni uummatatti bulchan isaaf hin ta'uuf aadaa isaa keessa hin jiru waan ta'eef ofiin of bulchuu duwwaa miti. Akkuma sirna gadaa san seera isaaf ta'u bocuu, seera sanaan buluu gaaffii akkasii uummanni keenya bara dheeraa kaasaa tureera. Gabaabumatti uummanni Oromoo gaaffii dinagdee, gaaffii sabummaa fi gaaffii dimokiraasii bifa gahaa ta'een seeraan tumamee ittiin bulamuu danda'u akka biyya kana keessatti mirkanaa'uu danda'uuf ka'umsa qabsoo ta'eeti namoonni baay'ee aarsaatti kaffalan. Kaayyoon qabsoo Oromoo waa sadii ijoollee. Durumarraa hoggaa ka'u Oromoon waa sadiif ka'e. Tokkoffaa gaaffii eenyummaati. Uummanni guddaan kun, uummanni lafa bal'aa qabu kun erga gaafa sirna kolonii jalatti cabeerra, erga weerara alagaatiin sirna Itoophiyaa kana keessatti qe'ee ofiitii irratti cunqursaa jalatti kufeerra, gita bittoonni uummanni kun akka irratti hin fincilleef, akka ittiin kaaneef, akka waliin taaneef dadhabsiisuu waan barbaadaniif eenyummaa isaa qoqqoodaa turan. Gaafiin duraa gaafii Oromummaati. Gaafii Oromummaa jechuun gaafii eenyummaati. An identity question. Gaafiin eenyummaa waa sadii of jalaa qabdi. Tokko afaani. Namni afaanii yoo walitti hin dubbatin, afaan isaatiin seenaa isaa, hawwii isaa, takalee taarraa taboruu yoo hin dubbatin deemuu hin danda'u. Afaan keenna mana barnoota irraa ka dhoorgameef, ka xiqqeeffamaa turee fi Oromoon akka wal hin dhageenyeef tokko gaafii eenyummaa jalatti gaafii afaaniiti. Ka lammaffaa aadaa. Aadaa qabnaami. Gadaa jalatti sirni nu qabnu ka fuudhaa heerumaa, ka du'aa jiruu, ka waliin jireenya gaafii aadaati. Aadaan Oromoo akka cunqurfamu, akka balfamu, eenyummaa biyya ijaaruu keessaa dhiibamee eenyummaan biyya tanaa ta ormaatiin ijaaramte nuyi maqaa keenyarraa kaasee hanga bifuma nu jijjiiruu dadhaban malee orma taanutitti kan godhamaa tureef kana ofirraa hambisuudhaaf sochiin kun godhamaa ture jechuudha. Kan sadaffaa seenaadha. Akkuma reefu jedhetti ummanni seenaa hin qabne, ummanni kaleessa hin beekne gara fuulduraa deemuu hin danda'u.
Kanaaf gaafii eenyummaa Oromoo hoggaa jennu gaafii afaanii qaba. Gaafii aadaa qaba, gaafii seenaa qaba takka eenyummaan. Lammaffaan eenyummaatti aanee ka seenu gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyaati. Oromiyaa tana Rabbi nuu kenne. Sabbata Rabbitu irratti nu uume. Dachii qabnu tana abboo fi hayyoo irra dhaalle miti. Orma irraa kaafattani jiran. Keenya miti. Qe'ee keenya irratti garuu laggeen keenya irratti ooyiruu keenya irratti sirnoonni dhufaa dabraan ummata keenya saamaa yoomsaa waan turaniif qabeenya keenya kan lafa jala jiru kan lafa gubbaa jiru kan qilleessa keessaatillee Oromiyaa keessatti itti fayyadamaa ta'uu qabna malee hiyyoomuu hin qabnu kan jedhu gaafiin lammataa. Gaafiin sadaffaa qe'ee teenya irratti Oromiyaa teenya irratti gandarraa hamma oliititti kan namni takka akka sirna naftanyaa sanitti Ormi dhufee qawween nu bulchu. Lammaffaa akka zamana wayyaanetitti doofaaf du'aa nu keessaa baasanii ittiin nu bulchuun ta'uu hin qabu. Nama nuu ta'uun sagalee keenyan akka gaaf gadaatitti filanne heeraaf seera warri nu filanne tumuun buluudha jechuu. Gaafiin Oromoo sadii tana irraanfatinaa sadii. Gaafii eenyummaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyati. Gaafii mootummaa dimokiraatawaa sirna dimokiraatawaan buluuti. Kana tiyooriin himi kan hin jechaa ture. Sochii afran qalloo jechuu beektoni ka baharraa ka'e. Kaalii birraan faa keessa turan. Oromummaan tuffatamtee dhiibamtee waan turteef nu namaa gatii miti. Dirree dhawaa keessatti bara san keessatti cidhaatirratti namni keenya afaan ofiitiin sirbuu hin danda'u ture. Sochiin baharraa dhalate sochiin lixarraa dhalate ummanni keenya kan protestaantii gama lixaa jiru afaan ofiitiin waaqa isaa waan kadhachaa tureef san cunqursuudhaaf yaalaalanii afaan keenyaaf nuufi Rabbi jidduu dallaalli barbaachisu har'a qees balaayifaa jedhan dur gidaada soollanfaan gama lixaatii jecha